Abi dachaa sachi. Bishaan akkasitti hin facaafne konkolaataan. Yaadaa geessine mana yaalaa geessine ibsaa obsi amma dawaa argatta. Rabbi si haa aafiyu inshaa Allah. Fayyaa Rabbi si haa aafiyu. Wanta kottu as ol gore si bishaan irraa konkolaataa irraa gore. Taaksiin takka illee hin jirtu roobaa mi? Roobaa eessa hin jirtu hin jirtu. daawwattoota keenya akka qaaliif gaarii kunuuga boleessa keenya ibsaa geessineeti baafnee jirra amma xiqqoo akka malee miidhamee jira manaa kamaa geessineeti ibsa amma akkamitti wayyaa'e manaa kamaatii kunuu ammaan tana deemu jira alhamdulillah rabbil alamin yaa'u alhamdulillah qaamni amma xiqqishoo galgalakisee jira amma akka duraatu taatee deeqaa 30 booda gartee miti deeqaa 30 yaadaa keessi geessineeti waa hunda jechuudha lilmi oguutuudhaa fi waa hunda muqaddiyaadhaas itti guurree fiisaa itti qabatee mudhiisa akkasitti jechuudha ammaan tana alhamdulillah rabbil alamin kunoo bakka irra yaa jiru shaaraadha karuma reefuun tana gartee abdiin faana dura fiigansanii irra deemu jirre jechuudha isaan guutuun arguuf ta'an inshallah viidiyoo tana Nasraddiin jaartii fudhattee jirta yeroo gabaabduu keessatti nuti immoo waa wal godhu rabbi khaliqaa beekaa duraanis irra guddaa wanni kabajaa isin godhaa turreef wanni harka irra qabaa turreef obboleessa keenya ibsaatu harka keessan jira waan ta'eef saniif hedduu takka harka irra qabaa turre kana akkitti garuu immoo tarkaanfii takka fudhanna jettanii mush tarkaanfii namarra fudhachuu miti tarkaanfii miila keessanii fi teessanii fudhataniifu hayyama jechaas gaafattaniiti fudhachuu teessan jechuudha. Isaan fudhatanii jiru asii achi ayyaa. Waa lama callaa wali gabbaanaa mi wali gabbaana wanni takka illee wanni isin gootan hin jirtu yoo xiqqaate gartee miti yoo xiqqaate hada barsitan jalqaba irratti ana dachaasuma hin sodaatin abbaan fedhu haa ta'u sana afaan guuttadheetiin jira. Ilkee irratti isin nyaanna akka jimaa kanaatti ilkee irratti isin nyaachita guutuu keessanuu takkaan takkaa keessanii ganaa kunoo ibsaanis ni jira amma gaa godee isin fuudhuu laalagaa ganaan gartee miti meegaa garaa haadha keessanii keessatti hin deebitaniiti qabrii qotattanii hin seentaniiti mee akka isin taatan isinii laalagaa kunoo bishaan akkuma argitan gaadakki rabbi hundi bishaanuma roobuma keessaa jira daawwattoota keenya saniif gaa wanni isin hin jiru yoo jiraate daawwattoota keenya isinillee du'aa ta'aniif guddaa galatoomaadha hedduu takka nu wajjin rakkachaa turtan hedduu takka jechuudha nu wajjin hirriba dhabaa turtanii obboleessa keenya ibsaan gaa alhamdulillah rabbil alamin taate har'aan tana uumamte keessatti waa malee gartee miti rabbiin gartee naman gatu maaliif jennaan wanti hundi ni dabarte akka dabartu beeyneetiti irratti obsinee as geenye woo maan ta'u liyyoo dideetis boksiin fayyisaadhis boksii abdiitu maan gooneeti hanganaachi maal fayyadama way saniif daawwattoota keenya gaa akkasi daawwattoota keenya kunoo mana ibsaa bira geenye jira warri gaa mana ibsaa isin hundinuu ni beektan gaa kunoo mana seenuu bichaaf alhamdulillah rabbil alamin ibsa seena seeni seenuun digame koo olji sudaatin koo koo ammaan kana gisee koo kootti nyaattee fayyadaate koo way koo daa akkana si koo daa wajjiti doktorri si ajajallee seera fudhadhu ture doktorri bara amma koo nyaadhu jeeni bara doktorri je koo bichaadha wanni biraa takka illee hin jirtu koo gattaa'e koo wanni biraa takka illee hin jirtu koo gattaa'e akkasi gaa daawwattoota keenya qaaliif gaarii guyyaan guyyaadhaan ni agarramee waliin nu ennee tarraan tana rabbii tokkicha kadhachaa olle jechuudha dhiyeenya kana du'aa jira maaliif kadhannee rabbi irraa waan dhabu nuti qamaan gartee qamaan waan isaan dhabu yaani yoo gaa tolli didan dirqiin diddu enneeti gartee miti yaa rabbi ta'e tana quba nu qabaaddu ennee nutis alhamdulillah jedhama rabbi galanaa ga'u itti afaan kaanne akkasii isin galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu ka du'aa nu cinaa dhaabbatanillee warri immoo ibsaaf quuqamaa turtanis
galata qabdanii ulfaadhaa warra ergitanii nu cinaa dhaabbattan du'aayiidhaan homa hundaanuyyuu bilbilaan nu jajjabeessaa turtan ibsaa baasaa ibsaan miidhamee jira warri jettan hunoo ibsaan kunoo baafnee jirra rabbi galannaa qaba ammoo nu mana yaalaa geessinee deebifnee jechuudha hojjedhii taa'e gaana mana waa nyaadhu jedhee bara doktorri nyaata sii kennina Zeenab yeroo dheeraaf nyaata fitifne hakiimo harka si sukkumna dhiis si sukkumna harka si sukkum si sukkum aksigime kishot eganna dhiis dachas yo maali yoo yoofteem fayyite ha maali amma nama addaan baaftu ibsa ya Allah Amma se wayyaa ganni dhiisnee maamatan ma si dhukkuba si dhukkuba maal ta'a dhukkuba yeechisa aksigime dhikko jalaachisi jalaachisi dhugaa sin jedhee wayi quraan dhageessu maal Sivisee na bisin gurbaa nyaachuuf deemtanii diimaara deemtan. Sivisee na beeka. Deemoo nyaachuuf enne dhayine diina harkaa sabaa. Warraabis diina harkaa baastanii wanjaa maali jedhee. Diina harkaa baafna naan jaasa. Amma sitti wayyaa mishii waan feete jedhiti rakkoon qabu. Feetu waan feete jedhiti rakkoon qabu sani. Amma alhamdulillah. Ha? Mishii fayyaa kee barbaanna malee nageenya kee barbaanna malee. Dachas. Wayyee. Maali? Achimmaan tana tawaaniin jawwatti dhiisiti. Jalqabanatti yoo gartee haasoo barbaadeesi duratti qociisiti. Si galtee waan haasoo barbaadu akka waa hedduu haasoo barbaadu afaan kee fi si nyaatu jira. Hidhiin si nyaatiin baabaa kiyya. Tamaam. Maaliif jennaan waa hedduu waa hedduu. Keessa nama. Ilaa hin keessin isa kanatti. Ati sumee adeemfatee ciisu. Dhugni meeshaa kana fa'a. Besi hafuuratti kutin yaatillee. Akkamtu jira ibsa. Kabishaanii nyaatti jirtu. Amma jala kana. Si sukkuumnu. Mee nan qabatiin maammaa. Lees maaliif sin qabana? Nan qabatiin eegis hin jee maammi ati afaan Oromoo dhageessu nan qabatiin eegis hin jee dhiise kaawwe. Wajja miila jalaa si fadhu. Jalaa si fadhu kanan nan qabin jechaa maal taa'amti. Balli fadhu taa'e. Maal wayisa nyaadhaa waan? Nan qabin jechaa maal duba. Hoo miila si fadhu taa'e. Kanas taa'e. Diina harkaa yoo warra isa fuudhee maal. Maammi diinni harkaa fuudhan jiru isa qaba baafi. Anas si sukkuuma. Maammaa yaadsa kanaa nan qabatiin si jedhu. Mee maammi dhiiseti. Way maaliif dhiifese? Qabatiin jaabaatti hin beekne ta'a. Way ni sukkuumna gaawwan akka ni wallaanna. Xiqqoo daawwa keessa yaa'u jiranis. Bir kanaafuyyuu yoo sukkuumni irra wayyaa barra je. Itti nan bifnee. Please. Mee kishochi nala. Ani moo. Bar diina harkaa kasee fuudhee yaana. Galatu. Diina harkaa galatu. Maarree eessa sirraa si qare? Si wallaan dhufuu deemnaami hanga ati fayyitutti. Eessa sirraa deeme? Mee maqaan isin hin jeeti. Waa'ee dhimma diimmaatiif waa'ee maaliidhaa gartee miti. Kanaasuma goola baadhi. Waan jechuun jiru dhageessu ture. Dhiisatis ibsa. Achis dhiis ibsa. Hiriibus dhukkuu waan ta'e. Si wallaannaa gaafa si wallaannaa si jedhe malee waan biraatii miti biraanillee. Si. Amma sin jedhu. Maaltu feesu nyaata feetan dhugaatii feetan. Arraan tanaati nyaataaf dhugaatii malee wanta akkas na gaafachuu hin dandeessu. Hanga fayyisuu akkatti gaafite akkas na gaafatin si taa'e. Dura teetii fayyeeti. Waan biraata kanatti irraa galu. Maal jirtan? Dubbiidhaaf akkatti hin geggeerin baabaa kiyya usii jiisi. Dura fayyi. Achi boodan yoo rakkoon jiraatellee achi boodan furra. Amma ishii fayyaa kee barbaadna nuti. Malee waan biraatii miti. Nageenya kee barbaadna. Way ani haa badu. Kan arraan tana gartee miti. Isaan dhukkubsatanii ibsaa wajjin mana akmaan dhageen rabbiin gaarii ni jaalata. Way ani haa badu. Waan hin ta'in jira. Wanni hin ta'in wanni hundi taate ibsa. Wanni maan hin ta'in hundi. Ulee yoo taate. Mee maaltu waan ta'e agaan asii. Maaltu ta'e. Waan taate. Mala waan badee jira na dhoysitan. Habibi wanni ta'e hedduu jira. Hedduu jira dura fayyi. Rakkoon qabu ka ta'e ka dabre. Ka hundaayyuu itti dhuftee amma ishii fayyaa keetu dursa. Amma sin gaafanne. Bar fayyaa keetu dursa waa'ee amma maaltu dabree maal keessa turtanii maali jettu san nama fayyee qulqullaa'etti waa himan. Rakkoo jiraa fi rakkoon hin jiruyyuu achi boodan dura ati qulqullaa'ee dawaa seeraan fudhadhuuti fayyii geessiti. Rakkoo jiru yoo achi booda hordofuu dandeetta yoo gaafachuu dandeetta addaan baafachuu dandeetta.
Gammashii fayyaa dandeesse. Atakkam nama bira dhaabachuu dandeesse. Akka itti si bira dhaabbachuu dandeenya isan gaafatin itti yoo nama jaarsu irra wayyu. akkamitti na gaafa na gaafa Dhiisi ati mee amma dhaabbatu. gaafatu eessa dhaabbaddaa Dhaabbati gwan dhaabsin jee. Dhiisi ati. Ibsa. Akka itti si cinaa dhaabbachuu dandeenya. Osoo nan gaafatin maammi maa gaafatte. Maammi maa gaafatte. Maaltu ta'e isin jennaan jaallatteera. Waan ta'e suutaan sitti maalti. Sirri kudda please ibsa dhiisi kaawoo taataanu garaan ogusu girti. Tabiraa dhiisi kaa ibsa. Mee durotas gabbaa xiqqishoo yaa. Gizee hoyyooyti waan hundaa sitti hima. Waa'ee dhimma maammeetii fi waa'ee gartee miti xiyyaa waa'ee keetii itti deebina sun sanasuma lafa irraa gara baay'ee gizee biraa dura fayyati murteessan fayyaa boodan akkamitti maammeen as dhufuu danda'e akkamitti maammeen maalii ta'e san immoo achi booda yoo haasofni irraanatti ta'e Mee na cibsaa xiqqoo. Yalla cibsaa. hayyee gatii seessuudha. ol deebisiru Deeffata waan mee deeffataati. Mee dawaan kun na keessa gadee yaa'uti. raafi meemmoo xiqqoo ofirraa ciisi achis maammee jechaan olii yoo maammee waan godhe hin qabu Mee uffata kanarraa baasa rabbiidha. Uffata kanarraa baasi. tii rabbii dalatu Ture. Maame Wayii maame keenya akkasii miti. bira furmaata Akkasii jedhe keessa. Tamaam. Maaliif jennaan ammaan tana karaa fayyaa isaa taatee yoggaa inni fayyee wantoonni hundinuu gartee miti. Inshaallah inni sagabboitii bootaa qabatti. Kanaaf jettanii wanni gartee miti gaafii asirratti walitti qabnu hin jirtu. Akkuma jirutti waan ta'u dhiisaan dura. ta'e bara kanaa kun fayyaa isaa barbaannaa Fayyaa sijjee baraneessaniifuu tasgabbaa'e. Ammoo ajis maammeen watakka maammeen maammeedha. Maal jechuun barbaadaniiti. Waatu jira moo jirana? Wanni takka illee hin jirtu. Waan deebisne isin. Siifin deebisaa dura hojjaaye. Dura hojjaaye siifin deebisaati birma ibsa. Waan na gaafatte guutuu siifin deebisaati. Shiraayik maala? Maal kana maaliif akka jargartee ibsaa sitti qiyyaa? wayyoof na karee furra Nakki alhamdulillah moo yaa. alhamdulillah alhamdulillah خلاص خلاص akaanii suuta Alhamdulillah. Ammoo yoo jee? Waan jedhu. Eeyyuwa. Ana ammaan gasiin barbaada. Maal barbaadan irratti walaaf diino? Narratti wal taanu maa bakka rabbi siin gihoo? dhiisi kaabdiitti deebinaa suuta Keefin narratti walaa inni qaanfatu? Kurisaalaan barreessaa miti. Dhiisaa moo yaa. Jaallachuu. Dhiisaa bahe. Abdillee feena. amma ka jaraatti deebinaati gattaa'e kan muka dongoraa si keessa dhaabatanii dallee Saniifaa ammaan tana wanni hundi dabartee daawwattoota keenya gaafa kunoo amma akka reefuun tanaatee miti arginu jirtanii xiqqishoo yaa jira. Maatiin kee kun hawwiin tiyyees jirti. Hawwii irraa jirti baabaa kiyya. Ni jiran maatiin ta'e guutuun ni jirti baabaa kiyya. Wanni ta'e takka illee ni jirtu. Dhiistanii jira bara. Wanni takka illee ni jirtu. Wanni maan ta'e takka illee ni jirtu ibsaa kiyya. Anna beekta sitti isin kijibu waan ta'e immoo yoo jiraatte waa hundi waliin agarra. Rakkoon takka illee ni jirtu. Kana jettanii wanni gartee miti. Maame. Ta dhimma taaniiti ceena. Ibsa? Mandena. Aawun tashiloo haal khalaas. Irran ciisin. Tashala. Khalaa aawun tashiloo haala. طيب خلاص تشلو على dhiisi wanta aawun tashiloo haala. mandena. Allah Allah. من صدق قديه ولا من عربه؟ لا للمية أوجد دراني إيه اللي شاون يونا ميكبي أنت اللي تنا كذا ميكب قبلنا بوالا አሁን ምግብ አልፈልግም። نا بقى شجر لما نا فلق مغب. الحمد لله رب العالمين وانتو انتو كده إن شاء الله وانتو انتو دبرتي جيب سار ربنا قال نفسه عملك قلت كرتي متي مامي غنيا مامي أما كان سنجدي بابا خير تكلم يادين إبسا أكس إن شاء الله